sababa warra wal dhibee warra siyaasaa kanaatiif jechuudha. Dhugaa siin jedhe ijoolleen Oromoo as keessa teessanii biyya lalla jiran yoo woboon gana makalaakaa gana ajjeesi jedhe mee ilmaan obboleeyyan isaa Oromoo ajjeesu. Injifannoo woboo jettee wannati as gaaffattu maaltu jira? Mee gattasi siigalaa miti wanni woboon ajjeese ati gammaddu homtuu jiraachuun qabu. Because obboleewwan keeti ka tuqu ilmaan Oromooti ka ajjeefamu ka wareegamu lamaan woboonis ka du'aa jiru ilmaan Oromoo. Liyyuu hayiliin Oromiyaallee ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkotti wal ajjeesaa jira. Osoo wal qorataniif akka fira ta'uun dhabamu achi keessa. Fira foonii fi fira dhiigaa jecha. So wanti tahuu qabuu fi wanti godhamuu qabaatu yoo jiraate har'allee borullee siigalaa miti har'as borus wanti tahuu qabaatu yoo jiraate araara nagee buusu jaarsota walitti dhufu siigalee maaliif naan jedha amma fakkeenya duraan eerpoortii keessa yoo fiteettu warra saba afaan biraa dubbatu qofatu eerpoortii kana keessa guutu siigalee awwaan dhugaa sitti muusitti addaa'u mala ati komeentara na arrabsuu dandeessa hangaruu dhugaa sitti maa amani siigalee madaalli qabsoo Oromooti bakka Oromoon jiru kan qawwee walitti dhukaasuun kun hin madaalamuu hin madaalu waan jedhu wayii laaluu qabaata keessa dhaabattee because ati biyya alaa teettee guyyatti gisee lama qaamati kaltee uffata qayyarrattee guyyatti yeroo 3-4 garaa keetii dirgootee quuftee nyaattee rakkoon uummata Oromoo rakkoon qotee bulaa Oromoo rakkoon ilmaan Oromoo kan biyya keessa jiranis yaachisuu hin danda'u abadan. Maaliif garaan ilma namaa kun yoo quufee jedhe sammuu namaa kana gudee dabee akka akka jaamaa taatu nama godha. So rakkoon Oromoo irra keessa jiru keessattuu Arsii shirkaan keessa bakkoota garaagaraa arbaa guutuutti eessatti bakka Oromoon jiru kamittuu rakkoon Oromoon keessa jiru rakkoo dachaa rakkoo hama rakkoo akka malee jajjabaa keessa jiru Oromoon. Siigalee tokko mana turratti gubataa tokko mootu ilma isaatti du'aa tokko haadha isaa akkamitti ilmi kee goota jedhanii ajjeesanii tokko mootu akkamitti jaarsi kee bilisiginnaadha isa qabuu dhufne jedhee woboon ajjeesaa bakka wanni Oromiyaa keessa jiru mataa miila hin qabu. So what is the solution? Waan jedhu irratti isin warri viidiyoo kana daawwattanillee warri aangoo gubbaa jirtanillee warri bilisiginnallee warri wobollee hundi keessanuu furmaata kana qawween fiduu hin danda'u gadi taa'aa mari'adha. Sirriitti koottaa gadi taa'aa mari'adha. Ilmaan Oromoo isin qabsooftaniif isin gidduu dhufaa jiraniini. Wobollee yoo jangarba dura isaa darbata. Makkalaakaaf liyyuu hayiliin Oromiyaallee rasaasa darbata. So akkasii jechuu kanaafuyyuu bilisummaan dhuftu homtuu hin jiru. Homtuu jechuudha. Bilisummaan Oromoo ajjeesee dhuftu hin jiru. Walloon dhaquu barbaada ture rakkoo nageenyatiif hin dandeenye dhaquu. Arsii dhaquu barbaada ture Alchaa Lukkum rakkoo nageenyatiif dhaquu hin dandeenye. Bakka baay'ee sababa rakkoo nageenyaa dhaquu hin dandeenye jechuun mee Oromoo ajjeesee bilisummaa hin dhufti jettan san meen akkasii ba? Yalla. Siigalee durdur riipoortii kana yoo dhayite waan biyya biraa deemtu siigalaa miti
reportii kana dura yoo dheeyte bara reportii ma Finfinnee jiru kana yoo dheeyte boone waan biyya biraa deemte sitti fakkaata. Saba biraati. Sanuu saba biraatti ta'ellee afaan isaa dhiibee sitti haasa'e. Reportii ma boonee kana keessatti. Har'a garuu reportii san keessatti sii galaa miti. Oromoo akkuma jiru. Afaan keetiin dubbattee waan feete tajaajila feete argatta. Karaa gubbarratti Finfinnee kana keessoo deemtu poolisoonni namni afaan Oromoo hin beekne hin jiru. Sii galan. Erga bakka deemte hundatti keessattuu tajaajila reportii keessatti kennu mootummaan tajaajila hojjettoonni reportii namaaf kennan waajjira teelellee hodheetu argachuu qabna. Waajjira humna ibsaa hodheetu maabiraataa argachuu qabaata. Waajjira lafaa waajjira maalii kanneen kana gaafa dhayitu argachuu qabaata. San irratti karaa